Ejersa jaboo jaboo lafa gaara. Tiyaatiin agarsiifamuu duubaaf maaltu jira? Kanaan duuba bara 1986 Reenfa ishii lafa kaa'ee 8 xumuree deema. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'een isaa baay'ee namatti tola. Dubartii guddaa wayii eegnee dhufneedha kan nuun jechaa turani. Har'a keessattuu gaafa isa of cinaatti ilaalu nan gammada. Ashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show sagantaa keenya har'aatiin seenaa tiyaatirii biyya kana keessatti tiyaatiriin afaan Oromoo ganna 30 booda marraa jalqabaatiif mana tiyaatiraa Hagar Fiqir dhiyaachuuf deema. Sagantaa keenya har'aatiin taateewwan tiyaatiriidhaan wal qabatanii fi tiyaatiriin agarsiifamuu duubaaf maaltu jira yookaan immoo backstage isa jaamuu fi akkasumattis ogeeyyii garaagaraa dubbisneeti waa'ee tiyaatirii fi seenaa tiyaatirii biyya kana keessatti tiyaatiriin arraan tana daawwatamuuf deemu maaltu adda taasisa kan jiru irratti xiyyeeffannee isiniif qopheessinee jirra. Hamma maayii sagantaa keenyatti nu waliin turaan isiniin jaa. Sagantaan kun maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffama. Nu waliin turaan afeerraa keenya. Tiyaatira barreessuu gaafa yaadu tiyaatira aadaa duudhaa irratti xiyyeeffatu barreessuun jaaladhasi. Garastis kanneen qabu. Isaan booda immoo dubartoota irratti moor seenaawwan ittiin dubartoota jajjabeessuu dandeenyu aadaa keenya keessaa isa kamisa jedhu gaafa ni yaadu Siinqeen isa jalqabaa waan ta'eef isa barreessuudhaaf kan akka kaase isaa jechuudha. Seenaa tiyaatira Oromoo hin beekna. Karaa duubaatti deemnee yommuu kaafnu bara 1980 afaanota garaagaraatiin tiyaatira hojjetamuu jalqabee ture. Garuu rakkoowwan garaagaraatiin immoo akkuma beeknu tiyaatiroonni Oromoos ta'ee saba kaanii sadarkaa barbaadamuun aadaa isaa, duudhaa isaa, eenyummaa isaa, falaasama isaa ittiin dabarfachaa turre, quuqama isaa ittiin dabarfachaa turre, carraanis hin turre. Kun ergaa maalii qabaa? Ergaa guddaa qaba. Ergaa guddaa qaba. Akkamitti as geenye, akkamitti dhufne, karamitti deemuu qabnaa kan jedhu san akka dhaabbataattis ta'ee bakka nam tokkotti kun koomitimentii guddaadha jechuudha. Guyyaan kun maal na yaadachiisa? Dukkanaan duuba na yaadachiisa. Dukkanaan duuba bara 1986 dukkanaan duuba asitti agarsiifne turre yeroo sanatti uummanni Oromoo baha dhiyaa amma kaabaatti asitti wal ga'ee hanga galmi walanqatutti ture. Har'a immoo dargaggeessa akkasitti yaa'ee dhaloonni kalee kana qubee kun yoggaa akkasitti tiyaatira kana ilaaluu dhufu ammam tiyaatirri keenya sochiirra akka jiruu fi uummanni keenya fedhii akka qabu agarsiisa. Kanaaf guyyaan kun anaaf addadha umurii kootiin kana qaqqabu kooti. Bakki kuni bakka handhuura Oromoo ka turte ammas handhuura Oromoo kan taate
Garuu immoo sababoota garaagaraatiif dhiibbaa sirnoonni garaagaraa irratti gaggeessaa turaniif aadaa fi duudhaaf safuun uummata kanaa asirraa kan itti dhiibame. Amma immoo bu'aa qabsoo uummata keenyaa kan ta'e uummanni keenya bu'aa qabsoo isaa kan itti dhandhamaa jiru waan ta'eef hiikkaansaa gama misooma aadaa afaan aartii seenaa akkasumas immoo gama dinagdee fi gama siyaasaatiinis mootummaan xiyyeeffannaatti kennee qixa kanaan hojjechuunsaa hiikoo olaanaa qaba. Tiyaatira kanaan dura namoonni dhuunfaa isaatiin hojjetu. Hulluuqqoo fudhadhu, Afaan Ofticha Gadaa, Gumaa, Oteelloo fi dukkanaan duubas kan hojjetan namoonni dhuunfaa isaatiin ijoollee tiyaatiraa kana walitti qabanii maal qabaniidha. Amma immoo akka dhageenyutti mootummaan kallattiidhaan tiyaatira kana keessa galee jajjabeessuudhaanii fi tiyaatirri keenya sadarkaa isaa ol ka'ee akka deemuuf haala ittiin hojjetu jira waan ta'eef kuni hangam akka gara fuulduraatti tarkaanfannu taasisaa nuti warra rafnellee warra tiyaatira kana irraanfannellee barreessuu akka dandeenyuu fi keessa keenyatti fedhii akka horannu nu taasiseera. Egaa Waaqayyoo jedhe nuti asitti argamuun keenyan oolu jedhee yaada. Reersaalii kana utuma hojjechaa jirru chaalenjii baay'ee dabarsinee keessattuu dhiyeenya irratti eebbisiisuuf ennaa jennu namoonni nu jalaa dhukkubsatan jaarsummaa irratti kan hojjetu nama wallolee namni akka tasaa nu jalaa buruqse du'ee nuu fayye rabbi galannaa gahu. Achi itti aansee immoo kaaraaktarii inni calqabaa inni guddaan nu jalaa dhukkubsatee kufe. Boru eebbifama ennaa jedhu akka har'aa nu jalaa kufe irrifanne. Rabbisas nu dabarseera. Har'a immoo balaa konkolaataatiin hiriyaa keenya buleeyyii Abiraan Fallaqaa obboleettiin balaa konkolaataatiin jalaa duute. Reenfa ishii lafa kaa'ee dhufee kabaja uummata kanaaf kabaja aartiitiif waltajjii kanarratti 8 xumuree deeme. Kanan hojjedhu wanti addanatti ta'u Tasammaan dhukkubsatee ture. Tasammaa Galataa. Tasammaa wajjiniin fayyee Waaqayyo isa fayyisee isa wajjiniin dhaabbadhee hojjechuu kiyyaani gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Har'a keessattuu gaafan isa of cinaatti ilaalu nan gammade dhugaa Waaqayyo. Naa kanaaf Rabbi galannaa gahuun jedha. Wantoonni nama mudatan hedduudha tiyaatira ja'a amma kanaa irra turtee hojjechuu waan baay'eetu nama mudata. Yeroodhaa kaastee namni hundumtuu amala adda addaa qaba. Isaan kana keessa dabarree gaafa har'a geenyu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Tammana gonfaa reenfaa daadaa isaa kaa'ee waltajjii kana kabajuuf waltajjii kana uummata kanaaf dhiyeesse. Kuni chaalenjii guddaadha. Aartiidhaaf jaalala hagamii akka qaban, uummata isaaniitiif jaalala akkamii akka qaban agarsiisa. Aartiin kanadha. Nuti immoo gammanneerra, uummata keenyattis gammanneerra, boonneerra, hojiin keenyas nu milkaa'eera. Rabbi galannaa gahu. Ji'a 8 kana keessatti guyyaa takkallee daqiiqaa takkallee osoo hin hafin guyyaadhaan jechuun dhaloonni dhufu akka nurraa baratu waan adda addaa akka nurraa baratu waan kana ta'eef cimeetiin jaaladheetiin hojjedhe barbaadee jechuudha. Guyyaan kun har'aa gammachuu addaati. Aadaa kootiin ibsee eenyummaa kootiin ibsee Rabbi immoo kanaan nagahee ani waa hundarraa na baasee kanarra gahuu kootiin baay'een gammada. Siiqeen ulfoodha, isinis ulfoodha, mee siiqee keessanis lafa godhadhaa, isinis lafa ga'a. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaatiin ture. Qopheessuun sagantaa kanaa Harar Ishee Tarrafaa Faajjiiti. Ammallee turtiin keessan nu waliin haa ta'uun isiniin jaalladha. Waliin keenya hawaasa isa jaalli hulluuqqatu. Ebaada kuduunfatu. Tiyaatirriin kun tiyaatirri har'aa argine kun seenaa jireenya hankee wajjin wal qabatu qaba. Gonkum uummaadhaan waliin qabatu. Hayyee tiyaatirri seenaa barreessuun baay'ee namatti ulfaata. Akkanumattuu tiyaatirri barreessuun waan biraa barreessuurraa xiqqoo harka nama qaba. Yeroo barbaada of kennuu barbaada.
Kana keessattuu deemtee qorachuudhaan wal qabatee mee akkamittiin ibsita haala ture sana? Inni baay'ee rakkisaa ture iyyuu chaalenjiingis kan ture isa ture. Soorsiiwwan baay'een hin jiranii. Namoota irraa intarviyuu gaafa gootu afgaaffii nama tokko gara nama biraa gaafa deemtu wantoota wal dhaadha kan argatamu yeroo baay'ee. So isa baalaansi gochuun mataa isaatiin ulfaataa ture iyyuu qorannoowwan baay'eedha kan dubbisuun sirraa eegamu nama baay'ee haasofsiisuu eegama waan ta'eef an dhalattuu naannoo sana waan hin taaneef inni baay'ee ulfaataa ture iyyuu garummoo namoota gaggaarii qabnutti fayyadamne yaadota isaan nu kennaniin qorannoowwan muraasa godhamaniin kitaabota immoo maxxananii jiranis fayyadamne barraa'eera jechuudha 8. 8 keessatti maal dhaammachuu barbaadde mee'ati? Maal dhaamte? 8 keessatti bakka Oromoon dubartoota isaatiif kennu kabajaa Oromoon dubartoota isaatiif kennu gahee dubartoonni sirna gadaa keessatti qaban sana agarsiisuu isa jedhu sana natti fakkaata. Yoo dargaruu hoggaan ifi arginu ifiifuu bakka daa'ima xiqqishuu fakkaattiiti. Gama kanaan waan guddaa kana hoggaan ifi barreessitu ani waan qunname gaafan umrii kee fi dhaabbii kan kee qaama akka kan kee kana gaafan ture isa waan jiruuf mee maal faatu si qunname gama kanaan? Haga ammaa jechuudha kun akkuma namni hunduu daa'ima xiqqoodhaan nama guddaan eegee yeroo darbee tiyaatiricha gaafa ogeessonni dhufanii ilaalanii yaada nuuf kennaa turani. Namni baay'een nuti dubartii guddaa wayii eegnee dhufneedha kan nuun jechaa turani. Yeroo tokko amanamummaas nama dhabsiisa eenyuun isaan ni badaani. Garuu ani carra qabeettiidha. Xiqqummaan kun na fayyadeera jedheen yaadaa bakka hunda gaggaluudhaafis. Miira isaa sirriitti waan beektuuf asiisi. Bareeduma ture. Wantoota nama kolfisiisanis wantoota nama gaddisiisanis keessa dabarsineera. Hayyee hedduu takka galatoomii cimii kana caalaa waan guddoon sirraa eegaan sin ja'a. jalqabaa hojiin tiyaatiraa hojjechuu gaafan yaadu isteejii dhumarratti tiyaatira torbeedhaan agarsiifamu osoo jiraate kan naanna'u jira afaan Oromootiin naanna'u. So hawwii sanarra kan ka'e tiyaatiricha gaafa tiyaatira maaliitiin osoo jalqaba gadi baane kan jedhu yaadaa turre kanumaaf tiyaatira jalqabaas kan jijjiirre jechuudha. Sana booda immoo barreessituu Yoob Darloon faanas immoo haasaa turre waan ta'eef fedhii wal fakkaataa waan qabnuuf ka'umsa isaarraa ka'ee nan beekan ture waan ta'eef barreeffamicha. So ekspiriyaansiidhuma tiyaatiroota biyyoota kaanis gaafa laalle gaafa kan traditional irraa ka'eetu moor nama harkisuudhaaf nama qabachuudhaaf traditional kan ta'e moor gaariidha waan ta'eef sanarraa kaanee hojii traditional ta'anii hojjechuudhaaf yaadnee sana hojjenne jechuudha. Ani skripticha jalqabumaan beeku osoo gara daayirektingii kanatti sun dhufin dura Yoob Daar Farreessituu Yoob Daar faana waan haasofnuuf skripticha nan beekan ture. So inni skriptiin jalqabaa gaafamu gammachuudhaan jechuudha hojicha kana kan fudhannee hojjechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'een isaa baay'ee namatti tola. Seenaan tiyaatiricha keessa jiru guutummaan isaanii episoodikiidha waan ta'eef barreeffamicha seenaan even siiniin tokko iyyuu gaafa bittinnaan tiyaatira tokko bahuu kan danda'anidha. Garuu nuti namni tokko dhufee waan tokko qofa qabatee bahuu waan hin qabneef bakka waan keessaa akka dhangaatti akkamiyyuutti dhandhamsiisuudhaaf qofadha kan waan sana hojjenne waan ta'eef siinota hundumarraayyuu wanti na keessatti hafee jira. Siinota tokkoon isaa irraa wanti fakkiiwwan na keessatti jiru, piikcharoonni na keessatti hafan jiru. Siinii jalqabaa siinii irreecha irrattis achirraas ka'ee siinii jaalalaa irrattis
siinii qanafaa ta'anii qanafaa irrattis jaarsummaa irrattis iddoo warree bicha tokkoon isaanii itti dhiphadhee waan hojjedheef siinii kana dhee adda baasee hin jiru even stoorichi miti sunis immoo moor adda baastee iyyuu kan ilaaluu dandeessu miti waan ta'eef. Jaalalli kenna qofaa isaa maaluuf hin godhu wayi kofii kee abdiin qabne. Egaa inni jalqabaa fi inni ijoon taatoon nu bala hafuu jijjiiramuun chaalenjii isa ijoo ture. Maaliif nama tokko irratti investi gootee yeroo kee maal kee investi gootee sadarkaa wayitiin deemte namni sun si jalaafa nama biraa akka haaratti fiddee nama sana iddoo sana qabsiisuun nama sana qofa miti namoota wajjin hojjetanis miira isaanii duubatti harkisa waan ta'eef inni sun baay'ee qormaata hamaa nuti ta'ee ture jechuudha. Hanga torbee dhumaatti namoonni jijjiiramaa turan jiru. So inni kun chaalenjii isa hamaa ture jechuudha. Sanaan ala immoo egaa hojiin tiyaatiraa iyyuu nuffisiisa dhaba amaluma isaatiin. So miirata namoota 68 hojii kana keessatti hirmaatan kana amala isaanii danda'anii hunduratti fidanii lolota jiran fiiks godhanii diisipliin isaan godhanii hojjechuun baay'ee ulfaataa ture. Sanarraa kanaaf akkuma isin jedhe fedhii waan qabuuf wantoota baay'ee akka qormaata hamaatti ni ilaalu. Qormaatas ta'anis akka qormaata hamaatti kan ilaalle baay'een isaanii jiru garuu jijjiiramni taatotaatii fi amala isaanii walitti fidanii namoota kana maaneej gochuun baay'uma tokko ulfaataa ture. Sanarraa kanaaf ilkaan isaa egaa galata rabbii gaariidha jechuun. Egaa akka qopheessatti kana duras tiyaatira Sidaamutaa jedhu barreessee qopheesseera waan ta'eef tiyaatira koo lammaffaadha. Moor chaalenjii hamaa qaba inni kun baay'ee inni jalqaba nama tokko osoo waan ta'eef guddaadha. Egaa inni guddaan inni jalqaba paashiniidhuma bakka paashinii barbaada namni tokko hojichaaf jaalala hin qabu taanaan waan keessatti itti fufamu miti itti aansee immoo obsa guddaa barbaada. Obsa guddaa barbaada. Ispeeshaalii gaafa namoota wantoota akkas kan duudhaadhaan wal qabatan seenaadhaan wal qabatan gaafa ta'an obsa guddaa barbaada. So namni jaalala ogummichaa qabu namni understandingiin aartii isaa gaarii ta'ee fi namni obsa qabu hojii kana hojjechuu hin danda'a jedheetinani amana. Egaa namoonni gara qopheessummaatti dhufuu barbaadan egaa chaalenjiiwwan kanaaf of qopheessanii dhufuu danda'uu qaban. Isin warri gosaa keessatti warri gosaa itti yaada. Mucaa kan itti yaada. Rabbi nu dhageetta. Silaa waa hojii hin jaalatu. Wata namni hojjetu ati ala keessatti achii galtee haadha warraa ta'e lammata haadha warraa ta'e harka kee kaaftee jennaan ulee gosaatti si dhagaa kana beeku. Ulee gosaa qofa gosa keessaa sima gosaa sima waan si qoodde. Baatii 8tiif kaasting irraa jalqabee hanga faayinaal piroodakshinii kanaatti yeroon fudhate kana keessatti chaalenjiiwwan baay'een mudachuu danda'u. Akkuma laallu waan kun waan aadaati. Saddeenni waan aadaati. Wanti aadaa immoo qo'annoof qorannoodhaan kan hojjetamu. So skriptiin isaa yeroo baay'ee qo'annoof qorannoo irratti hundaa'eetu riiraayit ta'ee jira jechuudha. Kanarratti immoo wantoota guutamuu qaban pirooksii jechuu dandeenya, koostumii jechuu dandeenya, dibata jechuu dandeenya. Wantoonni kun hundi guutamee yoo hin dhufne taane baay'ee chaalenjiidha jechuudha. Sun immoo gama baajataatiin waa guddaa fudhata jechuudha. Kabiraa almost asirratti taatota 40 oliidha kan agarru jechuudha. Sana qindeessanii deemuun harcaatiin hin jiraata, maaliin hin jiraata. So tiyaatirri laayif aartiidha waan ta'eef baay'ee chaalenjii guddaa qaba jechuudha. Kana hunda walitti qabnee gama baajataatiin, gama maaliitiin wantoota hunda walitti qabneetoo chaalenjiiwwan kana keessa dabarree chaalenjiin duubatti hin deebisuu hin qabu. Kana keessa dabarreetoo har'a tiyaatira kana waltajjiidhaaf qaqqabsiisuu dandeenya jechuudha. Because of what akka dhaabbata bulchiinsa manneen tiyaatira magaalaa Finfinneetti hojiiwwan akkasii hojiiwwan beekumsa xabboo akkasii baasan kun hojiiwwan aadaa baasan kun hojiiwwan seenaa kaasaniitoo baasan kun beekumsa seenessa waloo keenya keessatti waa guddaa qabu waa guddaa buusuu danda'u. Kabiraatis argee maaliidha kan jedhu because artiin calaqqee aadaati calaqqee eenyummaati maal kan jedhu san simply nama keessatti uumuu dandeessi nama hubachiisuu dandeessi jechuudha. Kana waan itti amannuu fi waan kana akkasittiin piroodiis gochuu kan dandeenya jechuudha. Hojiiwwan baay'ee kana durallee hojjenneerra gara fuulduraattis hojiiwwan akkasii kana afaan garaagaraatiin sarchi goonee baasneetoo waltajjiidhaaf qabsiisuu hin dandeenya jechuudha. Wabina Kenya hawaasa isa jagni hullukkatu eebbaadha kudunfatu. Dhaloonni dhalootatti kan dabarsu ogummaa, beekumsa, seenaa, duudhaa, aadaa, eenyummaati.
kareessa kushirraa jalqabee har'a Oromoon sadarkaa amma jiru kanarraa Oromoo waan baay'ee hojjetee as ga'e. Caa'umsa keessatti waan baay'ee qaba. Kaleessa immoo cabinsa waggaa dhibbaa keessatti immoo caa'umsa kana dabarsuuf yookaan keessa boodhaaf sirbaanis, tiyaatiraanis, diraamaanis hayyuunni Oromoo, tiyaatirri Oromoo waan meeqa hojjeteera. Fakkeenyaaf afaan Oromootiin hin hojjetiin malee afaanuma Amaaraa biyya kana keessa jiru illee Tsaggaayee Gabramadiin of fudhannee Koloneel Saalee Dagaagoo fudhannee fi kanneen of fudhanne kabaja guddaadhaan maqaa guddaadhaan biyya kana ceessuuf qabsoo kanaan keessa gumaacha guddaa hojjetaniiru. Har'a immoo dhaloonni kun kanarraa baratee iddoo nuti isaanirraa fuunee nuti irraa immoo dhaloonni kun fuudhee amma kan argu kun akka nuti jirra jabaadhaa shakkii hin qabnu fuulduratti ceesifna waan jireen natti fakkaatan. Qabiyyeewwan aadaa, duudhaa keessattuu immoo akkuma beektu aartiin tokko olaantummaa ijaaruu keessatti, uummata walitti fiduu keessatti, nagaa buusuu keessatti, obbolummaa cimsuu keessatti, biyya sabdaniitti ijaaruu keessatti, sirna cimaa ijaaruu keessatti gaheen aartiin qabu guddaadha. So Oromoon falaasama qaba, duudhaa qaba. Falaasamni fi duudhaan kuni konseptii dimokiraasii jennu kanaan duratti Oromoon duudhaadhaan ergaa dhageettiidhaan dhaloota dhalootatti dabarsee sirna itti ijaaree har'aas ga'e jechuudha. So aadaa ofii deeffachuun, safuu ofii deeffachuun ergaa isaa guddaadha jechuudha. Walitti dhufuun rakkoon jiraate akka Oromootti ta'anii waliin haasa'uun, hiikuun, furmaanni kan akka sabattis furmaata keenyaa miti. Furmaatas ta'uu hin danda'u. Akka sabattis, akka biyyaattis, akka addunyaattis furmaata hin ta'u. Furmaanni olaantummaa yaadaatiin ta'anii haasa'uun waan saayintifik ta'e qofa osoo hin ta'in immoo waan aadaa, waan ijoollee amma safuu inni itti barsiifachaa irraa miti. Karaa saniin dhaloota ijaaruun, hundeessuun, bu'uureessuun barbaachisaadha. Haala amma jiru wajjin wal qabatee ergaan isaa guddaadha jechuudha. Keessattuu immoo seenessa waloo akkuma amma argaa turte naareeshiniin guddoon gaggeeffamaatii turu afaan Amaariffaatiin. So Oromoon akka namni kaan jedhutti osoo hin ta'in immoo namni kaanis immoo waa'ee Oromoo beekuu qaba. Akka dubbisu osoo hin ta'in akka dhugaa lafa jiru sanis immoo hubachuu qaba waan ta'eef immoo namni kaanis akka inni dhufee ilaalu, akka waa'ee Oromoo baru, akka inni waa'ee saba biraa baru argu Itoophummaan kanaayi, Itoophummaan sabdaneettidhaayi, ilaalchi kiyya saba san biras jiraayi, na biras jiraayi kan jedhu san walitti fiduu keessatti kaa'ee mirga isaa guddaadha. የያዟት የክብር የሰላም የእርቅ የእኩልነትና የፍትህ በትር ሲንቄ ናት። Yeroo baay'ee tiyaatiroonni garaagaraa fiilmiin garaagaraa hojjetama garuu immoo qixa saba daaluun uummata bira ga'ee uummanni kijarraa fayyadamaa akka ta'u gochuu keessatti hangana guddaadha kan jiru. Kuni ka'umsi isaa maalii bu'uurri isaa maalii kan jedhu tokkoffaa qulqullinni aartii keenyaa tiyaatira keenyaa baay'ee murteessaadha. Lammaffaa immoo hubannoon uummata keenya bira jiru itti fayyadama aartii irratti hubannoon uummata keenya bira jiru aartiin isaa, aadaan isaa, seenaan isaa, duudhaan isaa akkam isoo fedhii qaba uummanni keenya garuu immoo itti fayyadamu irratti, daawwachuu irratti, ilaaluu irratti, qaama sanaa ta'uu irratti hanqinni jira. Sana immoo qaama dhimmi ilaallatu wajjin waliin qindoomnee kan hojjennu.
eebbaadha gudunfatu. Wabina keenya hawaasa isa jagni hullukkatu eebbaadha gudunfatu. Ejersa jaboo jaboo lafa gaara. Ejersa jaboo jaboo lafa gaara. Waan jabaatellee rabbuun nu gargaara mee araara. Kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show har'aan tana istiidiyoo Maayarraa gabbaanee magaalaa Finfinnee mana tiyaatira Hagar Fikiritti argamuudhaan tiyaatirii 8 sababeeffanneeti hayyoota wayyoota artistoota akkasumattis immoo hirmaattoota tiyaatirii 8 daawwachuudhaaf as bahan waliin turtii taasisnee waa'ee tiyaatiriin duuba hoggaanii fi tiyaatiriin dalagamu maal fa'a akka nama qunnamu qophii tiyaatirii keessatti illee maal akka nama mudachuu danda'u taatee addaa immoo hin dagatamne aarsaa artiidhaaf kaffalamu hunda arginee jirra har'aan tana jechuudha. Isinis nu faana taatanii waan nu daawwattaniif ulfaadhaa alla magantaan isinin ja'a. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaatiin ture. An qopheessuun sagantaa kana har'ashee tarrafa faajjiiti. YouTube Maayaa TV Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaan isinin ja'a. Fayyaa ta'a.